tikse gubuun sirriinatti fakkaatu ana akka kiyyatti. Si galee amantii dhugaadha. Eenyu hin qaba amantii kennaaf hin falmanno. Amantii jechuun jireenya agartee burullee gaafa addunyaa tanarra deemtellee boru waan si waliin tuu jennee amanna amantiin kenna si galee. Saniif amantii fi alaabaa waliif fiduun dogoggora sirrii miti yoo danda'a. Ani mana dabar. General maal isti fakkaata nama maaliidha nama amantaa kee irratti akka barbaadde akka amantaan kee si ayyamutti si galee ani wanti baay'ee bitanatti gale maal tokko maal jedhee oromummaa walitti hin qabnu oromoodhaaf ani wareegamutu oromoodhaaf duutamu maal duutanaa jedhanii oromoodhaaf dhimma hin qabu jedhe gurbaan kun oromoon illee isaan kadhatu qottuu naa du'i jedhee siifan hima oromoon illee isaan kadhatu inni lammataanii maal jedhee ituun achi jiraadhe jira kana nan ajjeesaa jedhe Kaka deba kafala fili. Yoni manya kuno jame kasabra tae amantaa keessa narabsan turre salpisan turre maasa rakena jesi. Borbori bor maasa bran nakin. Yo duguma amantaa isaatti dhimma yoo ta'e mucaan keessa biyya keessa jiru warra biyya seeriin jirre keessatti akka barbaadan nama jeesu barbaadan keessatti akkas dhaadata malee mucaan kun amma dhugumatu amantaa isaatti dhimmeeti. Inni sadaffaani alaabaa kana yerootti gumutti maali yaadi? Karu samari. Yoni, Galaton, Rambreda Fide, Uganda, me Navia Jikofti, Walitia Sula, again, Yadiro Fitati Boda, Sakareke to Colcas. Mama Sakale did it. Take a Sakareke to Kishona. Amo. The Babi Lali, when Nijeti, Alava, one new history of one Nibi Hugot. Ethiopia keessatti Oromoo keessatti amala taheeti yoo namni emotionally tahee fuudhaniiti alaabaa tanaa fi adda bilisummaa Oromoo fi amantii waliin laqa. Wanni kun haduufe eega jaarraa abbaa gadaa booda hargee tanaa fi wanni tana keessatti arsii tana keessatti yoo waa xiqqoo emotionally taate just because emotionally waan qabachuu hin dandeenye jecha mootummaan takka immoo uummata gantuu taatu cuftinu sodaattuun cuftinu amantii jala dhufatanii Oromoo tana akkamitti attention argannaa. This is about attention. Uummanni kuni ummata stupidi sammuu hin qabne nin du'aa siija sodaattu Ameerikaa jedha taakkaji. Ummata dhiira sodaattu yoo achira qawween inda qawween iziiti yoo farankiin dhuftee uummanni gurraachi Ameerikaa tana keessatti dhufee warra fichaan fira fichaa warra biyya Afrikaa tana keessatti uummanni hattuun qabdee sal telefoona irraa fuudhagee uummanni osoo hin dhooyne telefoona irraa fuudhee ummata kanaa jechuudha. Sodaattu huccuu aadaa uffatee takkaamuu amma akkasatti islaama ta'uu isaa beektu. Yoo islaama ta'e maaliif dhaqee Gaazaa laaf hin lolle yoo akkas ta'e yoo akka jiddu Itoophiyaa ila saniin jedhini qawwee biliis waan biraati walitti hin darbine atamma waa'ee hubachuu alaabaa qofa irraa hubata alaabaan hubachuun sirrii miti. Ila waa'ee Gaazaa waa'ee kaan yoo laattu waan biraa fakkaata akkasitti dubbatii Abu Adariya Abbariya miti akkasitti dubbatini gadi dubbatu callisheemi. Najalan dubbatin sitti dubbannu bilisii bannoonni ati qabduu fi waliin an qabu adda adda. Kanaafuu ati yaada hedduu ibsitee yaaduma ibsadhu malee akkana je'ini ilmaan keetiif ijaartii teetii dhaqee himi malee namichi guddaa kiraa manaa ifii kafalatu natti hin himin akkana dubbatu. Obboleessu asittuu ni madhageeffadhu haalli ati itti haasoftu haala biraati waan jibbaa qabuuf keessaa fakkaata. Ijoolleen TV ati deemi haadha abbaa keetitti mi'aasiifsaniif sii gadi hin jedhu dhageeffadhu. Wanni ati amma haasaa jirtu kun jibbaa of keessaa qaba. Yes dubbiin kee jibbaa of keessaa qaba. Waan gaafatamte deebisaa hin jirtu waan biraan haasa'e. Sammuu qabne hojii dubbachuu hin danda'a. Ati sammuu maal qabda nama jibbaa nama bara waan biraa si keessa argu jira. Jibbaa akka taasaa hartuun argaa jira. Yoo ati jibbaa mooda keessa hin cadhisu. Qawwee musliima akka ta'e beektaa? No musliima illee ta'u haasofni isaa sirrii miti obboleessu. Maaliif Gaazaa dhaqee dhaabuu dhabe? No waa'ee sanii miti kan dubbachuu qabdu. Gubachuu alaabaa abaa sirrii miti. Yoni nurraa qabdu gamaaliga yoni mana keessatti haadhi Wal dhaggeeffadhaa shaayee takka jeneraal dhaggeeffadhu atillee yaada miilaa takka nutu nu ishii. Dhaqii ijaartii teetiif ilmootii sossobii akkana hin jeerin. Deemee atillee jalbaa maal haasaanii horii. Baay'ee. Hold on guys. Ati ilmoo wannaa saniyyuu hin qabdu bar biyya ormaa keessatti osoo hin dhalchin bukkee taate hafte. Amma dubbii biraa miti jeneraal dhaggeeffadhu.
yeronni dubbate xumuratu carraasiifan kenna. No, waa'ee kiyyaan dubbata taanaan an obsan qabuu fi waa'ee wannaa dubbachuu mirga qaba. Isaan kanarraa dubbate dura akkana jeeni akkana jeeyise haqaalee maqaa ishii dhiisi qawwee waa isaa dhiisii fi dhimma charaa dubbatu. as dhuftanii Oromoo dhaggeeffadha. As dhuftaniiti nama guddaa kiraa manaa fi kafalatu akkaataa itti dubbatu namatti himina rabbii keessatti dura baradha. Yaada kee ibsattee yaaduma keessa ibsadha. Wanni an jiru jibbeensa keessatti arkee gidee namni namaan jiru ati namni wani xonqaayii fi asmaatanii ta'ee jira jechuudha. Maaliif jennaani namichi haasaa kee irraa hubachuu waan danda'u bar maaliif waa'ee makiyyatti deddeebitee naasee dhagandaa kee deebannaan ati waa'ee kiraa manaa kabalachuu bira keessan darbine jechuun waa'ee kiraa manaa kabalachuu bira darbine waan biraa yaada. Sigalee ati ammaatu kiraa manaatu kabalattee bira darbuu hin dandeenye jechuudha. Yoni kan jalan nurra kami gamari ga mana kay kana dan nagiya na vet khabaja wal jalan na khabaja wal ikam na mari gon barno ta aye general please nage fannu na dubbat wa yeron tumratu charra balla sifakken general dubbachu bitan des debite mirga khay la wani de chaju asduftani wanti fo walillaita walittillakina nama gudda hingosina qalichu wani gode balagumma amantii jala dhufachuun Itoophiyaa keessatti waan akka poolitikaatti amante amaarri gidee poolitikaatti faayidoo barbaadu amantii jala kufu. Oromoonis akkasuma jechuudha amantii jala kuftee beekaaf as gubbaa iyyanii akkam trend waan jaamu tokko jira. Trend jedhaniiti namuu intarneetii gubbaratti akkamittiin beekamaadha. Addi bilisummaa Oromoo unkaan alaabaa gubuu dhiisiti diroonii itti darbituu waan takka godhuu dadhabamee jira. Amata shaneen kanaas itti darbamee maqaan darbamee uummata gudeedama ja'amee ajjeesama ja'amee hinjirame ja'amee uummata hattuu ja'amee waraanni kun hin jiru akkanuma deddeemtii afroo qabattee deddeemtii ja'anii waan hin jenneen jiru jechuudha. Arraan tan immoo xiyyaaraa buusee addi bilisummaa Oromoo alaabaan tun xiyyaaraa Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jaamtu mootummaa isin bilisoomte sun keessa buusee alaabaa tana fuudhee addunyaa bira geessee gad deebisee jechuudha. Uummanni kashlabbeen sodaattuun cuftiin waas gubbaa maqaa islaamaatiin salaattee tun beeku. Obboleessi salaata kana wanni beektuu fi na harkaaf beekerra guddinni. Kajibduu hadiisa dhaggeeffattee hin beektu. Hadiisni poolitikaa keessa seenaa yoo poolitikaa seente biyya wanti deebisiin jira. Amantii namaatti deebisiin jira. Poolitikaa fi quraanni adda adda. Wanti kana addaa uummata addaa baasuu danda'e jechuudha. Takku as taa'ee immoo maal siin jira? Jibbeensaa si keessatti argee siin jira. Tonqaayiidha ati haa gata akkamitti waa lootarii naa himi gaaburu lootarii muradda. Lootarii muraddaa naa himaaree obboleesso ani nama dubbii ati haasoftu keessa waan ati yaaddu gallaalee argu. Tonqaayi miti kun waa hubachuu ati meebii doofa taatee waa hubachuu dadhabde ani gallaalee waa hubachuu nama danda'u agartee haasawaa kee keessatti siigalee ati doofaadha waa'ee tonqaayi haasawuu hin qabdu siigalee waa'ee tonqaayi jechuu osoo hin taane haasawaa ati haasoftu keessa waan ati dubbattu naa gala. Waa'ee tonqaayi haasofta jechu tonqaayiin bakka sammuu kee keessa waa'ee tonqaayi waa yaaddu irra deddeebitee waa'ee tonqaayi haasofta. Haasawaa kee sirree siyaasai. Adeemee kooda kiyyaan dubbadhaadhaniis. Kawween beekaas dubbachiisa jeneraal maataa dabannaa amala san beektu. Loo suni jedha tonqaayi numaani tonqaayi jechuun Amala san beektaa gaba amala kawwee beektaa. hin beeka sirri beeka. Asirraa yoo inni iyyummaa arga siigalee garuu Inni beekaa akka godha. waan inni haasa'u keessa waan namaaf ifa dubbiin inni haasa'u siigalee. Qawwee dhiifamanaaf godhaatiin yooni qawwee dhiifamanaaf godhaatii ani waan tokko jedhee nan ba'a yooni kotan galatoomi dhagashuu keetti ani waan tokko jechuun barbaada. Musliima kiristiyaanis hundi isaanii annan kabaja. Waraana bilisummaa Oromoo keessas musliimas kiristiyaanis hunda isaanii jiru. Kana duras abbootota keenya warra gamaniiru musliima kiristiyaaniituun jedhin. Oromoon kanarratti gargar akkam baane diina sirriitti beekuu qabdi. Kanaafuu ani garuu waan jechuun barbaada. Ilaala amantaa namaa qoqqooduu kan kiristiyaanis kan musliima dhaabatamuu qaba kana. Tokko garuu mucaan isaa makaffalaa kan jedhamu amantaa musliimaas kan barbaade haa ta'u kan tuqee waraana bilisummaa Oromoo keessan jiru waraana bilisummaa Oromoo deeggaru namicha sana bilisiginnaatti dhaggeeffadhu bilisiginnaa lallabaa ture. Mana daalachaa galee waraana bilisummaa Oromoo na fichisiisi na dhaggeeffadhu. Qoy dubbiin behind jirti dubbiin maqaa jirtuufi ilaalaan waan tokko isinitti
namni tokko waraana bilisummaa Oromoo qabsoo waraana bilisummaa Oromoo fuulduras fiduu danda'u. Onni waraana bilisummaa Oromoof guutuu dhaabate. Lammaffaan alaabaa kana har'as uummata keenya Oromoon gootota keenya ijoolleen Oromoo dhiiga ishee faffaca'aa jira. Kaleessas faffaca'aa ture. Abbootota keenya dhiirotota keenya dhaggeeffadhu. Garuu mucaa kana amma kan arrabsee mucaa bilisiginnaati. Waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo hin deeggaru. Biyya keessa jiru hundi isaanii dhaggeeffadhu. Silazii kanaafuu akkamitti waliin deemullee dhaggeeffadhu. Alaabaa kana ka uummata Oromoo guutuudha. Lubbuu keenya ija keenya waraana bilisummaa Oromoo keessa kan jiru nama tuqee yoo ta'e nama waraana bilisummaa Oromoo keessa kan jiranii yoo tuqanii ta'e okay. Garuu namni waraana bilisummaa Oromoo kan deeggarus kan jirus hin tunne maal wal fidaa waan akka kana keessa si